Biyyoonni Awurooppaa sababa Giriinlaandii kanarratti waldhabdeewwan garaagaraa jidduutti uumamaa jiraachuun isaa kan yaadatamudha. Kabajamtoota hordoftoota maatii chaanala Madda Walaabuu Miidiyaa kun Madda Walaabuu Miidiyaa irraa yeroo maragama keessaniin kan geenyu oduudhaa jalqabarratti hanga fuutuutiin isiniif eegalla. Muddamni gaanfa Afrikaatiif Soomaaliyaa fi Qatar waliigaltee waraanaa waliif mallatteessuun dhagahame. Tiraamp dhimmoota Giriinlaand badhaasa Noobeelii yoo wal qabsiisu gamtaan Awurooppaa ammoo haaloo ba'uudhaaf qophaa'aa jiraachuus eeran. Leenjisaan kubbaa miilaa Senegaal leenjisummaarraa dhorkamuun isaa dhagahame kan jiru. Kanneen biraa kan harkaa qabna mormatti nufaana turaa chaanal keenya subscribe like godhuun dagatina. Manni marii ministeerota walgahii 52ffaa guyyaa har'aa gaggeessan dhimmoota garaagaraa irratti murtoowwan dabarsaniin manni marichaattis jalqaba wixinee labsii gumruukaa fooyyeessuudhaaf kan dabarsanii fi labsiin gumruukaa hojiirra oolchuudhaaf waggoottan hedduudhaaf tajaajila kennaa kan ture hoggaa ta'u tumsa labsii sadarkaa guddina hojii daldalaa idila addunyaa irratti gohomsuu fi walsimsiisuudhaaf miseensa industirii oomisha biyyattii keessatti guddisuudhaaf kan xiyyeeffate ta'uudhaas manni marichaa labsiiwwan fooyya'insaa dhiyeenya kana baasee irratti mari'atee boodarratteewwan itti dabaluudhaan manni marichaa bakka bu'oota uummataatiif akka qajeelfama sagalee guutuudhaan murteessee kan jirudha. Manni marichaatis itti fufuudhaan wixinee dambiiwwan oomishtummaa taaksii fi akkasumas qaraxa investimentii kamuu irratti kan mari'ate hoggaa ta'u dambiiwwan investimentii guddina dinagdee biyyoota keenyaa gumacha ol'aanaa qabanii fi dursa kennuudhaan akkasumas kaapitaala ol'aanaa gaafachuudhaaf kaapitaala kana hojiirra oolchuuf kan tilmaamame hoggaa ta'u sirnoota oomishtummaa investimentii irratti raawwachuu fi akkasumas diriirsuun wixineewwan dambii kan qophaa'ee dhihaate hoggaa ta'u manni marichaa dambicha bal'inaan irratti mari'atee galteewwan itti dabaluudhaan dambii kunis gaazexaa magaalota federaalaa guyyaa maxxansaa irratti akka maxxanfamu sagalee guutuudhaan raggaasisanii kan jiranidha. Xumura irrattis manni marichaa wixineewwan imaamata miseensota dhaweessummaa irratti kan mari'ate hoggaa ta'u imaamatichinis hojiiwwan damee dhaweessummaa hojjechuu fulleessuudhaan milkaa'ina barbaadamuun galmeessuu akka qabanii fi aadaa kalaqaa gabbisuu fi akkasumas sona dabaluun dirree dhaweessummaa mijataa ijaaruudhaaf kan qophaa'an ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Manni marichaatis imaammatoota kanneen irratti galteewwan dabaluudhaan imaamatichaa guyyaa mana marii miseensota ragga'ee oolee kan jirudha. Itoophiyaan faayidaa biyyoolessummaa ishee eegsisuudhaaf dippiloomaasii dijitaalawaa xiyyeeffannoo addaa ittiin kennine hojjechaatii jirra jechuudhaan dhagahame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa guddina teekinooloojii ammayyaa fayyadamuudhaan dippiloomaasii dijitaalaa irratti xiyyeeffachuudhaan addaa kennuudhaan biyyoota beeksisuu fi akkasumas dantaa biyyoolessaa isii keessatti hojiiwwan ol'aanaa ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Ministeerri dhimma alaa fi daayirektarri dippiloomaasii dijitaalaa Salbat Mannayyee akka eeranitti dippiloomaasiin dijitaalaa meeshaawwan teessoo ta'anii fi akkasumas faayidaan biyyoolessaa biyya tokko eegsisuudhaaf haalli dijitaalaa murteessaa ta'us eeranii kan jiranidha. Hojiiwwan oolmaa dijitaalaa bara 2025 akka biyyaatti dippiloomaasii dijitaalaa haala mijataa ta'e taasisuudhaaf uumamee hojjetamaa jiraachuus eeranii kan jiran. Daayirektarri kunis itti dabaluudhaanis tarsiimoowwan dijitaalaa Itoophiyaa bara 2030 dameewwan ijaarsaa bu'uuraalee misoomaa irratti kan xiyyeeffate damichi carraawwan guddaa fiduudhaaf dhamaatii hedduu keessa jiraachuudhaas eeranii kan jiran. Itoophiyaan Afrikaa wirtuu teekinooloojii namtolchee akka taatuuf haalli addaatiin hojjetamaa jiraachuu fi gara fuulduraatti ammoo hubannoon namtolchee tajaajila kana keessatti qooda olaanaa kan bahatu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Ijaarsi wirtuuwwan daataa wayitaa daawwannaa ministeera muummee Hindii Narendra Moodii ilaaliin dijitaalummaa isii cimsuu isaa keessattis xiyyeeffannoo ol'aanaan kan hirmaatan ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Itoophiyaan dippiloomaasii biyyoota lamaaniif akkasumas biyyoota hedduu keessatti ejjennoowwan tarsiimoowwan qaban babal'isuudhaaf hojiiwwan ciccimaa kan hojjettuu fi biyyoota baha giddu galeessaa akkasumas Eeshiyaa Awurooppaa keessatti tarsiimoowwan ishii galaana diimaatti dhihaatu ishiitiif akkasumas michuu dippiloomaasii ijoo ishii taasisee kan jirudha. Haaluma kanaanis hojiiwwan dippiloomaasii turizimii keessatti gama dijitaalaatiin gaggeessuudhaan hojiiwwan gisiisaa hedduu keessatti kan hojjetan ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Jaarraa 21ffaa keessatti yoo dorgommiiwwan odeeffannoo to'annoo ol'aantummaa seeneffamaa taasisuudhaaf kan hubachiisan ta'uudhaas eeranii kan jiran. Ministeerri teekinooloojii yeroodhaa gara yerootti jijjiirama kana keessatti dorgommii ta'uuf odeeffannoo xiinxaluu fi akkasumas tilmaamuun dantaa biyyoolessaa eegsisuudhaaf xiyyeeffannoo ol'aanaan hojjechaa jiraachuus eeran.
Somaaliyaa fi Qatar waliigaltee waraanaa waliif mallatteessuun dhagahamee kan jirudha. Somaaliyaa fi Qatar tumsa waraanaa cimsuudhaaf waliigaltee kan waliif mallatteessan. Waliigalteen kunis waloo waraanaa biyyoota lamaanii gidduu caalaa cimsuudhaaf nageenya biyyoolessaa labsuudhaaf akkasumas kan kaayyeeffate ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Waliigalteen kunis ministeera ittisaa Somaaliyaa Ahmad Maalii Faaqii fi gita Qatariin ammoo Su'aad bin Abdulrahman bin Hassan Altaahiin waliin kan waliif mallatteessan ta'uu maddi aduu Somaaliyaa Sonnaan gabaasee kan jirudha. Ministeerri kunis agarsiisa humna waraanaa galaana idila addunyaa Dohaa kan gaggeeffame hoggaa ta'uu waliigalteen kunis kan waliif mallattaa'een kan goolabame ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Sonnaan akka gabaasetti waliigalteen biyyoota lamaanii nagaa fi tasgabbii qaxanaa irratti waliin hojjechuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Hariiroo dippiloomaasii United Arab Emirates waliin qabdu itti dhihaachuun guutumaan guututti kan addaan kutamee ture Soomaaliyaan Saudi Arabiyaa fi akkasumas Tark Masrii fi biyyoota biroo waliin hariiroo qabdu kan jabeessu ta'uudhaas eeraa kan jiranidha. Torban muraasaan dura Israa'el bulchiinsa Somaaliyaland kan Soomaaliyaarraa addaan baatee biyyoota walaba taatee labsatte beekamtii biyyoolessummaa kan nuunisii kan yaadatamu hoggaa ta'u kan hordofuudhaanis Abu Dhabii Maqdashoo gidduutti yeroo ammaa kana kan kaayyeeffate caalaadhaas ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Xiinxaltoonni akka jedhanitti mootummaan Somaalee biyyoota walabummaa Somaaliyaland kan deeggaran keessaa tokko kan ta'an United Arab Emirates tokko jechuudhaanis yaada akka turanis eeranii kan jiranidha. Magaalaa Spain balaa baaburaa mudatteen guyyaan sadii guyyaa gaddaa jedhamuudhaan labsamee kan jirudha. Balaa baaburaa mudattee yoo xiqqaatee lubbuun namoota 40 darbu hordofuudhaan Spain guyyaa sadii guyyaa gaddaa jechuudhaan labsee kan jirudha. Ministeerri muummee Spain Pedro Sanchez guyyaa gaddaa biyyoolessaa sadii labsee kan jirudha. Dilbata darbee kibba Spainitti balaa baaburaa mudatee yoo xiqqaatee lubbuun namoota 40 du'uu fi namni 120 ammoo madaa'uu isaaniitis eeranii kan jiranidha. Balaa baaburaa kana magaalaa Madrid deemaa kan ture Admaasuu keessatti karaa irraa maquudhaan balichi kan mudate ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Ministeerri muummee biyyattii Pedroon guyyaa gaddaa biyyoolessaa labsuu ibsuudhaan dabalataanis sababa balaa mudate kana hanga ammaatti qoratamaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Spain keessatti waggaa hedduu dura balichiinis kan mudate hoggaa ta'u yeroo ammaa kana balichi isa caalu akka ta'es eeramaa kan jirudha. Pedro Sanchoon bakka balaan itti mudatetti argamuudhaan gadda isaatiif ibsatee kan jirudha. Kunis lammiileen Spain hundinuu guutumaan guututti guyyaa gaddaa guyyaa sadii labsee kan jiru ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Wancaan Afrikaa baranaa kana keessatti keessumattuu taatiiwwan garaagaraa kan mul'atanii fi Morookoo fi Senegaal jidduutti taatiiwwan addaatiin kan goolabamedha. Wancaan Afrikaa baranaa kunis wancaawwan Afrikaa kanneen darbee irraa kan adda isa taasisu waan garaagaraa kan of keessaa qabudha. Seenaawwan jireenya ilma namaa kanneen garaagaraa kan hammatee fi akkasumas gurraachummaa kabajuudhaanis kan olaantummaan argisiifame ta'uun ni beekama. Keessumattuu Senegaalii fi Morookoo jidduutti tapha taphatameen guggaa wal qabatee ilaalamu taphattoonni Senegaal sababa peenaaliitiitiin dirree gadhiisanii wayita bahanis mul'achaa kan turedha. Haaluma kanaanis waancaa Afrikaa 35ffaa kana erga injifatanii gara biyya isaanii deebi'an Senegaal magaalaa guddittii biyyattii Daakaar keessatti pirezidaantii biyyattii Baasuur Daayamoyeetiin simannaan addaa taasifamee fi kan jirudha. Tapha xumuraa irratti keessummeesstuu waancaa Afrikaa 35ffaa Morookoon injifatamuu isiitiif gadda guddaan itti dhagahame kan jirudha. Keessumattuu injifannoo biyyoota Afrikaa Senegaal kan injifatte hoggaa ta'uu simannaa biyyattii keessatti pirezidaantii biyyattii akkasumas dargaggeessota biyyattii fi qondaaltonni olaanaa biyyattii simannaa addaa taasisee fi kan jirudha. Gareen biyyoolessaa Senegaal waancaa Afrikaa afran darban keessatti 3 xumura irra gahuudhaan waancaa 2 fudhachuu isiitis injifannoo addaa argisiistee kan turte ta'uun isaanii yaadatama. Kanuma wajjin wal qabatee Seekaafaan leenjisaa garee biyyoolessaa Senegaal hojiirraa dhoorkee akka jirus eeraa kan jirudha. Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa leenjisaa garee biyyoolessaa Senegaal Pepe Taawuroon hojii leenjisummaa irraa dhoorkuu isaatis eeramaa kan jirudha. Seekaafaan tapha xumuraa waancaa Afrikaa keessatti wal falmisiisaa Senegaalii fi Morookoo gidduutti kan raawwate irratti gocha badaa kan raawwate leenjisaa kana jechuudhaanis eeraa kan jiranidha. Seekaafaan qorannoowwan gaggeessaa tureen akka irratti leenjisaan Peppeen tapha murteewwan abbaa murtii taphichaa ajajamuu diduu isaatiin dirreen ala taphattoota akka bahanis taasisee jira jechuudhaanis eeranii kan jiranidha. Sababa kanaanis jeequmsa uumuudhaaf sadarkaa olaanaa irra gahuu isaaniitis eeranii kan jiranidha. Kanumaafuu konfedereeshiniin kubbaa
miilaa leenjisaa garee biyyoolessaa Senegaal Pepe Taawunoo hojii leenjisummaa irraa dhorkuu isaatis eeree kan jirudha. Murtee kana hordofuudhaanis leenjisaan kun waancaa Afrikaa bara 2026 Ameerikaa, Kaanaadaa fi akkasumas Meeksikoo keessatti taphatamu irratti kan hirmaanne ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Gama biraatiinis Morokkoon dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa 35ffaa kana irratti injifannoon keenya jechuudhaanis falmii waraqaadhaan dhiyeeffachaa jiraachuu isaaniitis eeranii kan jiranidha. Yeroodhaa gara yerootti odeeffannoo haaraa gama keessaniin kan geenyudha. Isinis nu faana turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.